Egaa namoonni baay'een jechuudha meeshaa farniicharaa kana na gaafatanii hedduun keessan gaafii hedduu na gaafattan jechuudha. Akkasumallee gizee waan nama gaafattan akkasumas gizee meeshaa namarraa order godhattan itti yaadaatanii waan keessan itti amane qofa jechuudha keessan orderii godhachuu qabdan yookaan hiriyyaan teessan bitatteef yookaan namni biraa bitateef miti meeshaan kun na fayyada na tajaajila ammatti itti fayyadama jedhaatiin dhufii keessan hojii mari'adha jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kiyya fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi akkam isiniin jecha kallattii maan gara waan dubbachuu barbaadetti dabara. Warroonni farniichara na gaafattan yookaan waan akka algaa qumsaaxinii akkasumallee biffee warri na gaafattan tokkoffaa irratti meeshaan mukkisaa garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf algaa kana yoo fudhattan algama kana ta'ee diizaayinii makanaan ta'ee muka tokkoffaaf lammaffaan kan hojjetamu garaagarummaa qaba. Akkasumallee immoo meetira 50tu jira, meetira 80tu jira, haga meetira 2 jechuudha. Namoonni tokko tokko gizee nama ejjan algaa jettan malee fakkeenyaaf meetira 20 jira, meetira 20 fi meetira 50 gatiin isaa tokko miti jechuudha. Gatiin isaa gargari. Namni garuu ijoolleen baay'een gizee ejjituuf deeman addaan hin beekan jechuudha. Nama na gaafate meetira 50 qarshii hagana jennaan indee akkasii miti naan jedhantu jira jechuudha. Maaliif isin addaan baafattanii hin beektan waan ta'eef meetira 50 qarshii meetira 20 saniin miti kan gurguramu. Fakkeenyaaf algaan cinaan jirtu adii lumuutti tanaa fi algaan cinaan jiru kun gatiin isaa tokko miti. Bal'inni isallee akkasuma gatii irratti garaagarummaa fida. Diizaayiniin isallee akkasuma garaagarummaa fida jechuudha. Wanni guddaan isin beekuu qabdan garuu muka inni irraa hojjetame. Dhugaan isin jedha muka akka nama hojjetame akka namatti bareedee yeroon booda dawutu jira. Qumsaaxinii ta'e algaa ta'e kajallatu jira jechuudha. Jiidhinsaan kan hojjetamu akkasumallee jiidhinsa malee iyyuu osoo hin ta'in mukki aynaa qaba jechuudha. Mukki irraa hojjetamu aynaa qaba. Akkasumallee meetirri isallee gatii irratti jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Algallee ta'e qumsaaxinii makana soo ta'e qumsaaxinii makana meetira tokko illee hojjechiifachuu dandeetta waan ta'eef gatiin isaan hundaatu tokko miti jechuu barbaadetti akka hubattan abdiin qaba warroonni na gaafattan jechuudha. Maaliif algaa tokko amma meetira 20,030 yoo ta'e meetira 50 sanii oli jechuudha. Fakkeenyaaf isin jalaa beeka gatiin isaa kan hundaatu gargara. Namni baay'een meetira 50 jechuun maali meetira 80 jechuun maali jedhee waan na gaafatee fi akkasumas namni isin irraa dalagsiifattan sun yoo isin bakka wanni isin hojjechiise malee mukkillee garaagarummaa qaba. Egaa kallattii maan ka algaa geessee jira ka farniichara gara uffata maatii keessan namoonni sarpiraayizii gochuu barbaadan hijaabni kunniin na biratti ni argama. Obboleeyyan keessan nama barbaadan jechuudha. Uffata garaagaraa diriyaawwan akkasumallee mootuu diriyaan kashiitaatii fi kan hormaan allee na biratti ni argattani. Shaalii garaagaraa waan barbaadan jechuudha. Akkuma tanaan dura namaa bitatti ture ammallee viidiyoo godhaa hin jiru dhugaadha namni na gaafattan. Viidiyoo xiqqoo isii biizii ta'e akkasumas sagantaa wayiillee qabaa ture. Sagantichallee viidiyoo itti aanuun isinitti hima jechuudha hundi keessanuu inshaallah. Akkasii xiqqoo biizii waan ta'eef namoonni rakabootii kana gatiin isaa akkamii jettan isinii ibsee jira jechuudha. Tanaan dura isinii 12 wajjii yoo ta'ee fi sufraan isaa kana yoo ta'e gatiin tokko miti. Kasinii jawajjii fi isinii 12 wajjii gatiin tokko miti. Akkasiin jaarrotatti kiyyaa warroonni mootuu uffata kanneen barbaadan akkuma asii argaa jirtan kana aynaa kanneen hundaanuu ni jira. Akka kana malee ni jira jechuudha. Maatii keessan akkasumas kootii garaagaraa kootii hawwata shaalii moon hunduu ni jira jechuudha. Meeshaan asirratti argitan kun hunduu namni na gaafattan waa bituu dhiisee osoo hin ta'in viidiyoo godhuun xiqqoo isinatti hin tolle tokko tokko keessaan akkasumatti erguutti jira jechuudha. Kanama fakkeenyaaf amma namni aspeezaa wanni waraabuyyuu dhiisee jira. Kan mana jira akka mana keessaa waan akka ruuzaa, buna, sukkaaraa, zayitii, duqeetii hooma jechuudha dhiisee jira. Viidiyoo godhuu natti hin tolle akkanumaan viidiyoo daqiiqaa takka lama waraabee abbichaa keessaan ergaa jira jechuudha. Xiqqoosii biizii ta'uurraa kan ka'e namoonni na gaafattan malee maatii keessan nama hedduutu amma ruuza san qabdaa jedhanii warri na gaafatan ruuzaan tanaan dura bitaa ture san jechuudha ni jira. Garuu viidiyoo godhaa hin jiru saniif badee akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Abbaa barbaadan sarpiraayizii gochuu dandeettanii aspeezaa mana keessaa uffata waan barbaadan jechuudha. Hordoftoota kiyya namni farniichara keessattuu farniichara sirrii na gaafattanillee akka hubattan abdiin qaba. Waan asirratti isinitti dubbataa jiru kanarratti hunduuftanii akkana namoonni mootu jechuun farniichara kana namni baay'een akkas irraa hin beeku. Meetira isaati ka isaan hin hubanne meetirri maallaqa irratti garaagarummaa akka fidu akka isin hubattaniif jechuudha. Haagan isinitti haasa'ee uffata duraayyuu beektanii diriyaallee warri na gaafattan diriyaan akkuma darajaa isaatti jira. Kanaaf
maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettan jechuudha hordoftoota kiyya. Warroonni chaanala kana faarawwataa ta'e yoo jiraattan subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Warri immoo hanga ammaa channel kiyya hordoftan like gootanii hiriyoota keessanitti share gochuudhaan na cinaa jiraattan akkasumas yaada barreessuudhaan na cinaa jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa jecha isiniif hin qabu. Hedduutu akkan isin jaaladha, isin kabaja. Hundi keessanuu naaf ulfaadhaa bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaaf jiraadha isiniin jedha. Ammas dafaa subscribe kuma kudhan galchaa. Subscribe kuma kudhan galuuf dhugaa dubbachuuf laalaa jira, sirriitti ilaalutti jira. Nama 70 qofatu hafe na fakkaata, akkas 70 immoo 80. Kanaafuu daddafaatiin subscribe kuma kudhan galchaa isin jaa obboleeyyan kiyya. Na akkasii warri meeshaa bunaa gaafattan meeshaa bunaa akka barbaadanitti jira jechuudha. Diriyaawwan kunniin illee ni jira. Meeshaan bunaa rakabootiin ifaa jira, rakabootiin wanni tokko illee jira, silveriin tokko illee jira, kaabbaa gadallee jira. Diriyaawwan kunniinis akkuma suurarraa kan akka barbaadan halluu barbaadaniin ni jira jechuudha. Akkasumas shaarpii garagara. Warroonni lakkoofsa kiyya na gaafattan lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaapiitiin heeloo jechuu dandeettanii. Akkasumas firaasha orjinaala firaasha majaliisaa kana ni beektanii na biratti ni argattan. Minxaafii hojii deemu wajjin jechuudha. Diizaayinii filattanii qofanatti ergu wanimootu akka fedhii keessanitti isiniif dalagsiisa. Garummootu namoonni uffata isaa qofa na dalagsiisaa jirtan. Firaash nummaani majaliisaa kun ka meetir ka 9tu jira, meetir ka 80tu jira, 2 meetiri jira dheerinni isaa jechuudha. Faabirikaan gizee muru hundi ol qixxeessee hin muru. Gargarii meetir ka 9 ta'a, gargarii meetira 2 ta'a jechuudha. Qumatiin isaa baay'inaan 2 ta'a, yeroo takka takka meetir ka 9 illee murama. Kanaafuu uffanni dhiqqishuma saantii dhiqqoofillee hojjetamee jedhee ittiin galu jechuudha. Ka majaliisaa kun akka inni irratti hidhamu ziippillee hidhallee dalagama. Garuu maaliif kan isin kaase nama dalagsisee fi itti ta'uu dideetu jira jechuudha hordoftoota kiyya. Gizee ajaa waa dalagan immoo namaan deebisan yoo bitan nama deebisan malee jechuudha. Kanaaf warri firaashni gara biraa jira uffata jettan sirriitti lakkaa'uu qabdan. Lakkaa'anii tumanatti erganii nama sirriin dhufiniitu jira jechuudha. Namni lakkaa'u sun murteessaadha uffata bicha warri barbaadan. Warri immoo bakka takka barbaadan salphaadha jechuudha. Ufuma kiyya firaashonni jedhe ufumaayyuu gizee akkasii dalagsisan gizee bakka itti dalagan sanitti ni dogongoranii. Kanaaf warri firaashni badee jira jettanii uffata qofaa jettan fakkeenyaaf uffanni dalagsisuun ka majaliisaati malee ka firaasha ispoonjii sanitti hin ta'u jechuudha. Akkaataan ka majaliisaa ittiin hojjechiisaniif ka ispoonjii tokko miti. Majaliisa akka jedhee sirriitti inni itti galutti dalagama. Ispoonjiin sun immoo gadi jedhuuf ol jedhu ta'a waan ta'eef uffanni sararri dalagamu tokko miti. Egaa haasaa kiyya kana keessatti akka takka illee taatu waa hubattan jedheeti yaada. Warroonni hangamaa daawwattan hundi keessanuu galatooma ulfaadha. Halkan keerii isiniif haa ta'u viidiyoo itti aanu inshaallah sagantaa kiyya illee isinitti himaa isinitti himaadha. Baay baay.